Maafu dargaggummaa jecha ani ini kana kasih kuma di bala mani di kanja. Ya badahiretu garamin nademta. Oromoon Usmaayyoo Muusaa beeku hundi itoo waan qabu waan danda'u godheefi ni jaallata. Garuu jiruun keessa jiru jireenyuma Oromoon keessa jirtu waan ta'eef ani dubbadheellee beeku dubbis hin barbaadu. Qoqqoodinsi saba Oromoo keessatti hojjetamu guddina biyya tanaatti irratti hin hojjetamne. Maqaa Jawaar Mahammadiin haadha eebbisaa jikiyyaan argee beeku sagantaa kanarratti jakootinaan argee bagan isaan argee isaaniifis birrii. Paartiilee siyaasaa Oromoo garaagaraatis bakka bu'uudhaan warreen dhufanii jiranii paartiilee siyaasaa Oromoo qofaa miti. Paartii siyaasaa Affaaris bakka bu'uudhaan dhufanii jiran. Namni bakka bitanii garaadatti akka dhuftan sin gaafanna kabajaa fi ulfina guddaadha. Kaabaa keessaayis, abaa keessaayis, waafaa keessaayis gara waltajjiitti sin jira. Egaa nuti eeban jennee waamnu kanatti mul'ataa jiru Hamzaa Boranaa paartii kaabaa keessaa jiru. Waraabaa keessaa immoo Koloneel Gammachuunis jiru. Kanaaf isin lamaan gara nan koottaa kabaja olaanaatiin isin waamna. Haala caayaa gara nan kootti. Haayee kun akka aadaa Harargeetti yoo eebbi jiraatu nama dadhabsiisu. Nama dadhabsiisu. Haayee dadhabannaa. Ini kun banyak gosi. Musaan illee dhufee jira. Paartii Affaar warra Affaar bakka bu'uutiini. Nuti biyya tokko keessa jiraannaa. Biyyi keenya immoo nagaa akka argattu barbaanna. Nagaan argamuuf immoo waliigaltee barbaanna. Waliigaltee kana immoo kan fidu samiirra bu'ee rabbi otoo hin taane yoo nuti waliin mari'anne rabbillee keessatti argamaa miti. Mee warra kana wal tokko ta'a wal ta'a jedhaan hamileeti. Kanaaf amma obbo Toleesaan ishee isin waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti miseensadha. Usmaayyoo Muusaas miseensa waldaa Maccaa fi Tuulamaa ture. Gabaabsaatii waan jettan nu jedhaatii nu eebbisaatii akka bananiif immoo abbootiin qabeenyaas gidduutti argamanii dabaree olii kenninee gaggabaabsinee eebbisnee sagantaa itti aanutti deemnaa. Sagantaa itti aanu wareegamtoota artiistota Oromoo waggoottan 50 darban wareegaman 10 ni yaadannaa. Isaaniifis immoo maatiin isaanii asitti argamanii jiranii isaaniifis badhaasni qophaa'ee jira. Sagantaa bal'aa qabna jechaadha walitti deebinaa isiniif hin kennu. Tole galatoomaa. Jalqaba akkuma dura mucaan yoon isaa dubbatte warri asir kun hundumtuuyyuu ilmaan lama Usmaayyoo Muusaati miti. Isin hundumtuuyyuu ijoollee isaati miti. Erga ijoollee isaa taatanii kaayyoo isaa fuutanii bakkaan ga'uudhaa har'a asitti kana gubbaarratti ga'u jechuun yookaan immoo bakka kanatti wal ga'u jechuun waadaa galuu jechuudha. Yeroo hundumaa immoo waadaa galamaa ture garuu waa hundaafuu waa'ee kaayyoo kanaa garuu har'a kan itti wal geenye waa'ee Usmaayyoo Muusaa artist Usmaayyoo Muusaa umrii isaa guutuu amma danda'ameen ummata kana dammaqsuu ummati kana akka waan rakkate keessaa bahu akka diina isaa ofirraa uffisu akka abbaa biyyaa ta'u akka abbaa mirgaa ta'u akka abbaa dhugaa ta'u dhugaasaa kan jalaa awwaallamte akka barbaaddattanii raawwattanii boolla keessaa baaftan nama kana hunda qopheessaa dammaqsaa barsiisaa ture. Kanaafuu Waaqayyo lubbuusaa boolla isaa daadhinaa guutuu ilmoon isaa kun immoo akkanatti isa yaadattee raawwattee Oromoon hoggaa eebbisu Waaqayyo ilmoo abbaa caaltu siifaa kennuu jedhe. Har'a intalli isaa akka kanatti qophii akka kanaa akka qophaa'u laphee ishee keessatti itti yaaddee raawwattee to'i maqaa abbaa ishee ol kaasuudha. Maqaa abbaa ishee qofa miti maqaa kaayyoo inni du'eef san ol kaasuudha. Waan akkanaa kanarratti
qabsaa'uu ishee yookaan immoo hojjechuu ishee waan guddaadha. Ishii qofa odoo hin taane warri akkanatti isin jidduudhaa dhaban warri isiniif jecha lubbuu isaanii kennan warreen kun isin jiru waan ta'eef akka sila dookter jedhan warra mana hidhaa jiranis warra du'anis yaadachuu ijoollee warra du'aniis yaadachuu nurraa eegama. Ani kanarra waan baay'ee dubbachuu hin danda'u kaayyoo isaa waaqayyo galmaan haa ga'u ilmoon isaa kun immoo kana caala kan caalutti ceetee waan abbaan isaa qabatee jiru sanan awwaallamisa boollaa kaaftee guddiftee isinitti dhiyeessiteetti gara fuulduraas kan kana caala hojjettu rabbi ishii haa godhu. Nagaan nagaatti galaa hin irraanfatinaa imaanaan guddaadhaan jedhe. Usmaayoo Muusaa. Goota artiistii Ismaayoo Muusaa waggaa 16ffaa isaa wayifachuuti har'a ifattee eebbifamee jira. Baga gammaddan haamilee olii kenna. Yeroo jalqabaatiif sirboonni Ismaayoo Muusaa sagantaan filaash irratti qophaa'ee kitaabni isaa immoo seenaa isaa gaazexeessaa barreessaa Bosonaa Dheeressaa fi akkasumas intala isaa Usmaayoo saartuu Usmaayoo Muusaa waliin ta'uutiin qophaa'ee har'a ifatti banamee jira. Guddaa si galateeffannaa haamilee nu kennaafi. Seenaan kun immoo haala kanaan eessatti hidhamee, eessatti dararamee, eessatti dhiiga dhufee, eessatti immoo boqote kan jedhu kitaaba kana keessatti jira. Suutee Baarentoo, artiist Suutee Baarentoo qabsaa'aadhaa inni bu'uura seenaa kanaa ta'ee irraa qorachuutiin waliinis waggaa 8 lafa jalatti hidhamanii jiranii. Kanaaf eebbifamee jira irra deegaa haamilee nu kennaafi. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Daasaa Koloneel. Ulfaadhaa waan hin jedhu guddaan qabu ufin gaafadha. Ilmaan kiyya as jirtanis nan gaafadha. Amma anamoo Usmaayootu jira. Warra akka kiyyaa akkananii jiru. Du'aa nyaatee dhufu. Warra akka Usmaayoo jiraa sooman hin gileen jedhu. Usmaayoon jiraa sooman hiikne ni jiraa midhaan nyaatu bishaan kan akka kiyyaa du'aadhaa nyaate soomamne kan biraa masiilatti fakkaatti bilisummaa arguu otu hawuu darbee jedhe. Anatun agarre malee inni bar bilisummaa arge. Namni waan hin argineef mul'isa. Namni takka waan ta'uu isaan argineef hin amannetti lubbuu isaan kenna. Inni argeetti darbe. Ani ammayyuu natti mul'atu. Kan biraa ilmaan kiyyaaf dhaamsan qaba. Gumaan akka baatu, ulfinni akka dhuftu. Ilmaan kiyya, obbolaan kiyya umuriin naqixaa as keessa guddaa argaan jiru kan jedha. Nama hundaa jaalladha. Saba adda tumbaasii. Ollaa keessan isa fagoo sadii. Ilmaan keessan barsiisaa ofiis baradha. Dhiphuudhuma jirtan kana keessatti haga dandeessan horadha. Lafa Oromoo irratti walillee horadha. Amantaa keessan gosa keessan jabeeffadha. Adara sekendiifuu eeboo keessan qarachuu beekamfatina. Eeboon keessan qaranka boote ulfina qaba. Ulfaadhaa kan hojjetu. Durante
Aye, Obbo Musa, wanti jettan jira. Warantichi fidhattee jira koloneel Gammachuun na jedhaniiranii deeqaa lama. Guddaa galatooma. Ani waanuma tokko qofan jechuu barbaada. Inni sun immoo uummanni biyya kanaa sabaaf sablammoonni biyya kanaa amata dhufaa dabraa qabsaa'aa keenya wareegamaa keenya maarroo keenya jechaa itti fufuu hin qabu. Wanti kun bakka tokkotti dhaabbatee abbaan biyyummaa mirgi ilma namaa mirgi sabaaf sablammoota mirkanaa'uu qaba. Kun amata dhufaa dabraa bo'uu hin dandeenyu, amata dhufaa dabraa galtuu hin dandeenyu, amata dhufaa dabraa waltajjii akkanaa kana qopheessinee abaluun keenya bara kaan hidhamee kaan hiikamee kaan cabee inni kun haga yoomii itti fufa. Waan Dr. Gammachuun kaasan san ani baay'ee na tuqe ijjit mana duubatti waan agarre tamutaaf manaa baasanii jaa Oromooni waan dhufuu deemu wanti dhufuu deemu waan gaarii fakkaatu haa ta'u malee uummanni tokko ta'ee fuula tokko godhatee marii tokko qabaatee osoo waliin qoqqoodin biyya takka keessa jirra biyya takka qabna biyyattii tanammoo bittitu biyya faalluftuudha faalleessanii jiranii najisamtee jirti xaaramuu qabdi bittitu biyyi tuni biyya ilmi namaa irratti jiraatu ka mirgi isaa irratti kabajamu ka jaalalti ilma namaa irratti dagaagu ta'uu qabdi. Garuu wanti guddaan bara dhufaa dabraa wareegamaa keenya lakkaa'uun dhaabbatuu qaba. Bilisoomuu qabnan siin jaalatama. Baay'ee galatooma amma kallattiidhaan gara isin ulfaadhaa bakka teessuma keessanitti naa deebi'aa galatoomaa isin jedha. Asuma siqaa. Gedung sekarang. Desa Hasan Adam, ada kabenya, cintura, umat Kenya belan, rakate, umat Harargif, Yorong Korwani milien toko, umat Paletif milien toko, baste, degarat turte, gara gedung sekarang mereka. Yeroda, agak kun kan gara media cindera beda. Kan darbin immoo keessa rakkataa baay'ee qabnaa gargaaraa turuun ni yaadatama. Har'as jalqaba irratti asitti dhiyaachuutiin filaashii kanaa sirbaa Ismaayoo Muusaa fi kitaaba kanaa qarshii dhaamata addisaa. Abadi waan jechaa olitti Ismaayoo Muusaa Sidiinsaa kitaabinsaa uumama fadheeru yoo baname wanni sadiitu wanni isa magaalaa jira. Dhumaafuu jalqabumaa jecha ani beekii kana qarshii 200 bitaan jira. Akkasitti beekaman dubartoota keenya haala qabeenyaa horii bulii baay'ee galatoomuu jennaan ulfaadhu qarshii 200 Asinimo ande Mariali amma itti gaafatamtu paartii magaalaa Xaafooti. Kanaaf kitaaba kanaa fi CD kana qarshii ani dubbadhu. Ande Mariali akka dhuunfaatti kan hirmaataa jirtus kan bittus akkasuma ande Mariali maal jettu? Akka mooltan. Duraan dursee baga guyyaa kana geenye isiniin jechuun barbaada. Ismaayoo Muusaa nama xiqqeenya keenyaan sirbasaa caqasaa yeroo haayiskool baran yeroo yuunivarsiitii baran qabsoo ittiin barree fi qabsoo nu barsiise goota Oromoo
kan sila galannisaa kana oliiti. Kanaaf guyyaa kana yaadatanii warri sagantaa kana qopheessan duraan dursee galata argadhaa galatoomaa isin jechuun barbaada. Artist Usmaayyoon dhaloota har'aatiif bu'uura guddaa nama kaa'e yeroo hunda onnee fi sammuu teenya keessa nama jiru nutis nama dhageeffachaa qabsoo keessa waliin ture sadarkaa kana gahe. Kanaaf intaltisaa warroota kana hunda qindeessitan hundinuu galatoomaa jechuun barbaada. Waan isaa waa hedduu yaadachuu dandeenya. Yeroo hedduu sirbisaa sirba kalee qofa osoo hin tahin kabaruutiifis ka fuula duraatiifis yaadaddama jiru garamiin na deemta teessi gaafannaa maaliif na jallifta maaliif na jallifta yaabada hireetoo garamiin na deemta teessi gaafannaa maaliif na jallifta. Sagalee kana gaayoo gadi hin baane nama hedduutu jiidha artistoonni. Kanaaf dhaloota boruutiis artistoonni dhaloota hegereetiis qabsoon nu shaakalchiisanii akka fuula dura deemnu nu godhanii tokkummaa nu dhaamanii akkuma har'a wal cinaa daddaabbanne kanatti tokkummaallee rabbi nu haa kennu Oromoollee wal nu haa taasisu wal jala nu haa oofu mee abbootiin teenyaas du'aayii godhaa yeroo hunda waa'ee Oromoo qormaata Oromoo kajannu kana rabbii waliif nu haa galchu. Kanarratti tokkummaa keenya waan isaan tokkummaaf nu sirbaa turan Ali Birraan tokkummaa nu dhaamaa ture Nuhoon tokkummaadha nu dhaamaa ture ilmaana dhabbaa walii obboleeyya ilmaana dhabbaa walii obboleeyyi maaliif wal jibbinaa akka ilmaan bineeyyi akka ilmaan bineeyyi. Kanaaf jaallatanii waan anis akka mataa hiyyaatti akka nama dhuunfaatti kuma 30 dhuunfaa hiyyaan bitadhee jira. Akkanarraa hafee bakka kitaabni kun gurgurattu haala mijeessee magaalaa nan jirus dabaladhee godina Harargee Bahaallee dabaladhee bakkoottan kitaabni kun gurguramu hundatti yaadaanis gochaanis nan deeggaraa cinaan dhaabbadhaa isa kanaaf galata guddaa gochaa artistoota erga duune qofa waliin boonyu Yoonis Abdullaahi hambara afaan Oromoo reediyoo cabsajaan sirbaa ture kan afaan Magdashoo keessa taa'anii sirbaa ture namni beeyne ni jira isaan sanillee reefuun asitti arkee dhaynee gaafannee jajjabeessinee hancufti idaa galaanaati quncee wal gargaartee arbahii xiqquma ja'an waan xiqqoo qabnu yaada guddaa gochuu dandeenya. Artistii dadhabaa gaafa akkanaa eebbisnu dadhabaa nu keessa jirus gargaaruu qabna walutubuu qabna galatoomaa ulfaadha. Keessuma isaaniitti musimadha adde Saaraa adde Fariyaa akkasumas haawwalii asitti nyaata nu dhiyeessanis guddaa galateeffannaa diyaasporaalleedha amma Dubaayii dhufee akkuma kiyyeecha mee hamilee nu kenna. Dhaabbata kana Soofumar dhaabbata kana dura taa'aadhaan ani dubbadhu ni ta'a dubbatu. Waan hunda dura abboota kiyya dura dhaabbadhee waan hunda dubbachuu hin danda'u
wama hundaafuu Arafat Abubakar jedhama. Kanii bakka bu'ee asitti argame dhaabbata Soofumar Relief and Development Organization dhaabbata tola ooltummaa uummata Baaleef qofa osoo hin taane Oromoo guutuuf dhaabbate Gujii hanga Gooroo Doolaatti deemnee gargaarree jirra. Harargeellee hanga ganda Odaa Bultumitti deemnee gargaarree jirra. Har'a immoo kitaaba Usmaayyoo Muusaa kana dhaabbanni keenya yeroo dhiyoo dhaabbatee humna hin qabnu nutti hin tuffatina akka Soofumaritti 50,000 bannee jirra. Isin jaalladha. Wadah sering demo cek bila umum tiga satu dukti akan rahmat tu cek di software kirot. Artiston ni muas komen itu dua seni tu ni dua ni sungguh artistota jarabile amile nagenna ulfoda. Aye guda kelete pernah Arafat Abubakar maka satu semayotin cekin berahe yo berbat hara bagi jera hara yang pelajaran basic. Karshi kuma iba toko fi torbatamni sadde TV karshi iba jaha waliti kamani tidru amile kenafi. Kana kesa galana garomsa karshi kuma shantama. Itika dafari kan mau konkolata waliti kamani kesa nurari se. Karshi kuma shantama. Yoo zangee taa'uun qarshii 20,000. Gadaa hanga qarshii 20,000. Walumaa galatti yaa artistoonni hundi isaanii gadi ba'an hundi isaanii hirmaataniirani maqaan isaanii na bira jira. Yoo yeroo qabaadhe gara boodaatti waamuun hin danda'a. Mobile banking transfer godhanii jiranii. Karshi kumni digdamni immoo kaashitti karshi kumni digdamni sagalee ol fuudhu mi'aatutti jedhu. Ay waa jedhu gaarabbi. Ila dhaggeeffadhaa. Isin teessa malee warri ani yoo ta'an hin haasa'an isaan yookiin hin haasa'an ammatu dubbata. Harma kana dubbata. Qarshii 20,000 immoo kaashiitiin walitti qabanii jiranii artistoonni keenya dhugaa dubbachuuf baay'een isaanii hojii qabanii dhugaan siniin jedha. Haala nama rakkisaa keessa jiraatu isaan hundaa dabalatee dhugaa dubbachuuf taanaan. Kanaaf haala mijanne keessa ta'anii maallaqa kan walitti qabanii jiranii galateeffadhaa hundi keessan. Isaan keessaa immoo namni tokko dubbachuun dirqamadhaas dhufanii akkanatti babbareedanii deemuun hin ta'a. Wayitaati. Bulloo kiyya. Ulfaadha. Hunda dura Rabbi guyyaa kanaatiin goota keenya yaadannoo goota keenyatiin walitti nu qabuuf ga'ee fi warra kana qindeessaniif galannaa ga'u. Ittaan sun Usmaayyoo Musaati. Oromoon Usmaayyoo Musaa beeku hundi itoo waan qabu waan danda'u godhee fi ni jaallata. Garuu jiruun keessa jirru jireenyuma Oromoon keessa jirtu waan ta'eef wal hamileessumaaf malee akkuma silaa Dr. Gammachuu Magarsaa jedhan addee maqaasii yaadadhoo Usmaayyoo Musaatiif waan feene ogoone hin gitu akkuma isheen jette sana hin gitu wal hamileessuudhumaaf jirra waliin jechuudhaaf jechuudha. Kanaafuu ummata artistii kaayyoo Usmaayyoo Musaa wareegameef imaanaa isaa nyaanne nu haa taasisu. Nama kaayyoo Usmaayyoo Musaa dukkan keessa amata sanunda har'a keenya nu jiraachisuuf nu wareegame san keessatti hidhame nama galmaan ga'u nu haa taasisu. Jallaa keenya haa qajeelchu, qajeelaa keenya haa bulchu. Bara utuu jennutti
haftu nuufaa taatu sinii jaalladha. Waan jedhu maalaaf mogogaadhi? Ila uummanni kun sin dheebotee jira beektu. Miti? Beektu hin dheebonne? Isin artiistiidha. Daa'ima lama lamaan dubbattu. Akkatti walirraa bareedan woo waliin dhaabatan miti? Mee hamilee walii kennaa. Galoo maaloo maaloo. Na of kalchaa. Dhugaa dubbachuun nuti sirbumaan otoo dubbanne wayyaa. Namni dubbii beeku yoo nama dura haasa'e yookaan nama booda yoo haasa'e dubbii nama jalaa fixa jedhan. Dubbii dubbachuun hin danda'ama garuu muka dubbii jala bulte rabbi nun godhi. Rabbi bara baraan imimmaan ija keenyarraa iyyaasi. Yerootti sirbinu miti sirbuu wallaallee miti uummanni keenya akka baalaatti harca'aa jira. Gatiin uummataa gatii kaardii miseensa paartii tokkoo gatii dhabetti jira. Yeroo nama nuti keessa jirru uummanni Oromoo dhumaa jira. Nuti biyyeerra jirra malee namni du'ee awwaala dhabaa jira. Nuti garee tumsinuu hin qabnu, garee jibbinus, garee faarsinus, garee jajiinus, garee janyus hin qabnu. Waaqa lafaa jedhaa uummata Oromoo hin fixinaa jedhaan. Ani dubbadheellee beeku dubbis hin barbaadu. Uummanni Oromoo dhumuu qabu uummata hin fixinaayi. Seenaan Usmaayyoo Muusaa uummanni Oromoo bilisummaa argatee haa jiraatu jedheeti. Wareegame lafa jalatti hidhamee dararaa argee booda lubbuusaa tokkitti aarsaa kenne. Nulleen sanuma uummata Oromoo hin fixinaa biliis uummanni biyya kanaa dhumaa jira. Uummata Oromoo dhumuu haa dhaabbatu jechuun barbaada. Maatii Usmaayyoo Muusaa akkasumas maatii wareegamtoota artistoota Oromoo hundaanuu baga guyyaa har'aa geessanii jechuun barbaada. Sirbuudhaafii fi nuti imaanaadhuma baannee sirbina akka amma yoo san jedhee yoo waaqni jedhe guyyaa tokko walitti sin qabnee waan garaa keessanii sin sirbina hagasitti obsaan nu eega kan amma goone kun waan xiqqoodha. Isaan lubbuu nuu kennanii nuti immoo hin qabnuuf malee maallaqa guddaa yoo kennuu dandeenya. Haga qabnu kana walumatti qabamnee wal biraanaaf doyennee waliin taanee amma kana goone isinis galma kana guuttanii Usmaayyoo Muusaa dachee keessatti seenaa isaa lafaa olitti waan tiksitaniif ulfaadhaa galatoomaa isinii jechuun barbaada. Rabbi duunee boo'icha jala bara baraan nu haa baasu horaa bulaa jiraadha. Akkam jirtu? Ani baay'ee dubbachuu hin barbaadne danda'ullee. Usmaayyoo Muusaa jechuun bara 90moota keessaan elementarii baradha. Dhugaa rabbi sirba isaatiin gara wallee dhufee jechuun danda'a. Akka Oromummaa keenya sabboonummaa keenya cimsu kan nu agarsiisee utuu hin beekne isa keessa jiraataa turre osoo isa qaamaan hin argine jechuudha. Kan isa adda godhu immoo weellistoota baay'ee irraa akka beekamu biyya kanaa hin bahu biyya kana keessatti du'a jedhee sirbee otoo bahuu danda'u biyyuma kana keessatti biyya kanaa ta'e kanaan isa yaadadha yeroo baay'ee. Itti aansee immoo Abdii Qophee. Abdii Qophee jechuun asxaa Oromooti anaaf alaabaa Oromooti. Otoo Abdii Qophee jiraachuu baate aartiin Oromoo illee parsantii 50 ol hin jiru. Sirboota Usmaayyoo ittiin yaadannu ittiin jaalannu kana kan barreesse kan qopheesse Abdii Qopheeti. Faawundeeshinii guddaan dhaabbachuu qaba. Akkanatti osoo hin taane uummatni keenya baay'ee uummata qophaa'aadha, uummata bilchaataadha, uummata yeroo kamuu dhugaaf dhaabbatu, dhugaaf jiraatu immoo namootni sagantaa qopheessanii fi namootni dhimmi isaan ilaallatu waan Oromoo sadarkaa guddaatti sadarkaa jenereeshinii irraa baratu qopheessuu qaba. Usmaayyoo Muusaa karaa kanaan miti. Oromoon tokko Usmaayyoo Muusaa irraa hafuuf mirga illee hin qabu. Mirga hin qabu. Sagantaa kanatti qophaa'u Usmaayyoo Muusaa. Mirga tasuma hin qabu. Maaliifuu beeziin Usmaayyoo Muusaati. Beeziin artistoota Oromooti. An otoo Oromoon addunyaa guutuu jiru sagantaa bal'isee laayivii dabarsaatiin yeroo biraa qophaa'ee natti tola.
ka abdii qophii ammoo itti qophaa'a an ready gara kiyyan thank you. Itti kaan immoo dubbatee akkasumatti simbiraa deemu dubbatta waa jedhu. Tole baga nagaan dhuftan. Ani haasaa waltajjii kana baay'ee hin galchu. Gooticha keenya artist Usmaayyoo Muusaa sirba isaan beekna seenaa isaa dhagahaa guddanne caalatti immoo maatiin immoo warri nu caalaa beeku immoo seenaa isaa barreessanii seenaa isaa kanarra waan guddaa baranna jedheeti yaada. Waamicha Oromoo Oromoon tokko haa ho'aatu boo'icha Oromoo Oromoon tokko sagalee haa ta'u qoqqoodinsi saba Oromoo keessatti hojjetamu guddina biyya tanaatti irratti hin hojjetamne. Kanaaf Oromoon bakka jiru wal cinaa haa dhaabbatu waliif sagalee haa ta'u godina godinatti amma nu galchanitti hin eegnu hamma alaabaa godinaa kophaatti nu qopheessanitti hin eegnu mataa walitti haa qabannu waliif haa dhaabbannu waliin haa jiraannu akkuma kana dura jedhee qoqqoodamnee bilisoo gurra tokkoomni gabroom wayyaan jedhaan galatuma walfaadhaan. Baay'ee isaan kabajna baay'ee isaan jaalanna bakka teessuma isaaniitti nu simadhaa hamileetiin nu gaggeessaa bakkuma isaan taa'anii gara na ta'a gara fuulduraatti lattee gara badhaasaatti darbuuf jenna. Faawundeeshinii waldaa Furagalaanii 50,000 maqaa Jawaar Mahammadiin 100,000. Jawaar kallattiidhaan sagantaa ilaalaa ture qaamaan as jiraatu waatus biyya biraa jira. So bakka kiyya bu'iitii 100,000 kitaaba tokkoo fi fileeshii san fuuliyee jira maqaa Jawaar 100,000 maqaa faawundeeshinii Furagalaanii 50,000. Galatoomni egaa illee Jawaar amma transfer nu godha dara nu argaa jirta adaraa nu deebisi akkasumas warri karaa moobaayil baankiitiin nu dabarsitanii nu dabarsaa. Hagayya 1996 magaalaa Finfinnee mana isaa keessatti dhuhaasanii du'aan addunyaa tanarraa gad artiist Eebbisaa Addunyaa maatii Eebbisaa Addunyaa gara waltajjiitti abeerraa badhaasa kana akka nuuf hannituuf duree keenya Saaraa Adam gara waltajjiitti abeerra. Saaraa Adam. Aadde Saaraa Ahmed haadha qabeenyaati haadha warshaa maammaa magaalaa Sabbataatti argamtuudha. Siidii kanas qarshii 200,000 bitteetti jirti. Haadha Eebbisaa Addunyaa baga nagaan dhuftee haadha ogoo baga jiraatti. Hayyee waggaa 16ffaa Hayyee Aadde Saaraan gaa maatii Eebbisaa Addunyaatti badhaasa kan fanniti. Waggaa 16ffaa yaadannoo artiist Usmaayyoo Muusaa sababeeffachuudhaan kan qophaa'e jechuudha. Haadha Eebbisaa maal isinitti dhaga'ama? Galatoomaa Waaqayyo sana eebbisu. Bara amma kana booddee naannessee kun amma kana wal nu agarsiise galanni guddaan ta'u waan hin jedhee haasa'us hin danda'u sagalee na gabaabbataa naan gammade nan dallanasi dhabuu isaatti dallaneen kana arguutti gammade Waaqayyo sinaa eebbisu eebbi guddaa mana keessan ala keessan taa'u. Ofii isaaniitii rimma nyaatanii biyyoo qotanii ifatti baasan amma immoo ifatti baasaa jirtu waan ta'eef seenaan keessan hin badin dhalli keessan karaadhaan deebiin kana deeme sagalu kan dhalate habulu bilisummaa gaarii kan itti boqotan immoo Waaqayyo utuu umuriin keenya hojii guddaa lafa irra jiru nu agarsiisu
Nu yaadachuu keessan guddaa galatoomaa waan hin jedhu isin qaba. Baay'een isinitti gammada. Baay'een gammada. Yeroo silaa tokkummaa jedhanii asitti waasanii keessa daadee roonni marga sana qabatee wajjin jettu natti dhaga'ame. Seenaa waggaa meeqa baandiin gadaa kun asitti kun ta'u baay'een gammada. Garuu garaadhaan gaddaadhaan gammadaa galatoomaa waaqayyo sinaa eebbisu Usmaayyoof jannata bal'aa kennuu fi hunduma isaanii warra darbe boolla isaanii daadhiin haguutu jireenya gaarii warra jiruuf immoo nama daadhoo kana deebisee qabsaa'ee kana caalaa nuu booddeetti warri dhufee bilisummaatti argan kataa'anii ammayyuu akkuma asitti wal arginee wal yaadanne hafeera yaadatamne seenaan jira waan ta'eef jirti laphee keenya keessaa fiixaan baasee immoo gammachuu kana irratti akka nu taasisu waan hin dogoggoretti itti naa guutaa ijoollee koo waaqayyo sinaa eebbisuu eebbisaa addunyaas hin beeksanii ammoo Oromoo guutuutu dhabee eessarraa dhuftaniisin? Wallaggaa taa'anii fi magaalaa Dambidooloo. Magaalaa Dambidooloo dhufanii haalli Wallaggi keessa jiru immoo hin beektu. Kanaaf adde Saaraan immoo wayin jedhaa jedhu. Dhugumaan waa tokko jechuuf illee humna hin qabu. Maaliif wanni silaa jedhamu qabu hundinuu jechaa oli. Ani immoo wanni nama kiyyaa hedduu garaana nyaata. Dhimmi Oromoodhaa dhimma kiyya jee waan hin yaadu jecha waan hin jirrii bakke dhabu waan hin itti laaladhu waan hin itti dhukkubsatu ta'a. Oromoo hundaa wanti takkaan ni ilaala. Isin hundinuu anaaf dhiigaa fi foon jedhee yaada. Ilmi isaanii anaaf obboleessa. Inni dhabamullee akka isaan wareegamaniiti nuti akka dhaabbannee deemaa jechuudha. Gootoonni keenya halee gatii kaffalanii akka nuti hafuura baafannee nagayaan gubbaanii galda magaalaa keessa. Tasanii alaa akka jiru ta'ee jechuudha. Kanumaafuu rabbi sanaa jabeessu. Ilmi keessan hin dhumne namni hundinuu ilmaan keessanii seenaa namni seenaa malee hedduutu jira. Inni immoo seenaa guddaa isee waan darbeef jecha akka du'eetti hin lakkaa'uunu hin lakkooyinu kanumaafuu isin jaalanna isin kabajna gootota keenya ka seenaadhaan dabre hundaa'u rabbi jannataa haa kennuuf. Anis waan isaan akka qabatanii galan waan hin danda'u waan min gargaara jeetiin masarratti waada seenee jira. Kanumaafuu Ayyee guddaa galateeffannaa adde Saaraa haala eebbisaa tiraanspoortiitti hin deebitaniif qarshii 20 isiniin kenna jedhaniiranii adde Saaraan guddaa galateeffamaa ulfaadhaa. Bakka teessuma isaaniitti nuusimadhaa ulfaadhaa nagaa galaa adde Saaraa isinis ulfaadhaa galatoomaa. Itti aansinee waggaa 16ffaa wareegama artiistii qabsaa Usmaayyoo Muusaa saayeffachuutiin namni yaadatamu. Oromiyaa Bahaa Harargee seenaa fi sirboota warraaqsaa dabalatee albama 3 ol maxxansee jira. Qabsoo hidhannootis galee naannoo gaara mul'ataa fi Baabilleetti waraana Oromoo yeroo sanii waliin qabsaawaa ture. Gara Somaaliyaa imalee osoo gara Oromiyaa deebi'aa jiru tika mootummaa yeroo saniitti tika mootummaa dargiitiin qabamuun mooraa waraanaa Hammarreessaatti hidhame. Kaambii waraana keessatti darara sukkaneessa irratti raawwatamee ture. Jalqaba bara 1980 hidhamtoota Oromoo hedduu waliin boolla qotanii bakka takkatti gatanii biyyee irratti deebisan. Artiist Mustafaa Abdi Ahmed, Mustafaa Harawee har'a ni yaadatama. Badhaasni kunis waggaa 16ffaa qabsaa kanaa ilaalchisuutiin ni kennama. Badhaasa kana immoo akka nu kennu Taaddalaa Gammachuu, artiist Taaddalaa Gammachuu gara nu kottaa.
Zabida. Aye bagana gaafte. Badhaasa kana artist Adele Gammachuutu maatii Mustafa Abdi Ahmad Mustafa Haraweetiif kenna. Gara taaddeettis nan dhufa. Ati maal taataffe? Maatii walirraa akkasumas ilmaan isaanii waan jedhan amma maal sitti dhagahama? duraan dursee guyyaa mootii keenya saawwan falmaa mirga dhala namaa Ismaa'iil Musaa waggaa yaadannoo waggaa 16ffaa isaa kan nu ga'u alhamdulillah jecha Mustafaa Harawwee akkuma eebbisaa addunyaa nama akka eebbisaan lafarraa harkifamee ajjeefamee inni nama jiraa awwaalan. Ammoo jiraa awwaalamuusaa namni qaamaan du'us seenaan akkam duune itti agarsiisee jira. Barabaraan ni yaadatama rabbiin danda'u furdoosu yaahamu. Baay'ee galatoomuu ulfaadhu. Taateen isas waan dhaamsa qaban haa ga'u wanti dhagahames sagantaa kana kamiin ilaaltee guyyaa kana akkamii? Egaa sagantaa kana kan dhagahee aduu jumaata intalli isaa natti himte an hojii biraa irra ture hojii sana addaan kutee dhufe waanuma hundaaf sagantaan akkasii qophaa'ee gootota Oromoo yaadachuun baay'ee nama gammachiisa. Anis waan kanarraa akkuma artistii hiriyoota kiyyaatti qooda fudhachuu kootiin baay'een gammadaa. Usmaayyoo Musaa qabsoodhaan artist aartii Oromootiifis qabsoo guddaa nama kaffale akkuma eebbisaa addunyaa kana waan hunda kiyyaa maatii kiyyaas mari'attee Usmaayyoo Musaatiif birrii 50,000 nan gumaacha. Akkasumas sagantaan biraa gahaa hin qophaa'ee yaada yoo qophaa'ullee baatee carruma kan argadhe kanattis haadha eebbisaa ija kiyyaan argeen beeku sagantaa kanarratti jakkooti nan argee bagan isaan argee isaaniifis birrii 20,000 akkuma saaraan godhatee baay'ee galatoomne taaddalee keenya taaddeen sagantaawwan Oromoo kanneen qopheessine hundarraa nurraa hafeen beeku har'as filaashii fi kitaaba Ismaa'iil Musaa seenaa isaa irratti qophaa'ee 50,000 bitee jira dheeraa galateeffadhaa irra deebi'aati. Filaashii fiti. Akkasumas haadha eebbisaa addunyaa Dambidoon Looraa dhufanii waan tiraanspoortiin ta'aa fi walirra yoo bulte immoo waa taati 20,000 jedhee jira galateeffadhaa sirriitti. Yoo xiqqoo galateeffanne guddaa galateeffannaa ulfaadhaa. Tolee baay'ee natti dhagahama artist Ibraahim Baadiyyaa yaadatameen beeku. Yoo Rabbi jeegaafaa itti yaada sagantaa akkanaa inshaallah artistoonni keenyaas itti yaada hayyoonni keenyaas sagantaa akkanaa qopheessu qaba. Kanaaf hedduun galatoomfadha. Atillee ilma abbaa caalu Rabbi si haa godhu. Ibraahim Baadiyyaa sirba qabsoo inni sirbee dur dubri gizee dardara buunus ka sirbu qaba. Gizee dubri dardara boonu kajaama jechuudha. Intalee nan sobinii fagonnaan baallaminii fagonnaan baallaminii duruu ifaani jettee dhibee keenyaan gubinii carraa keenyaan gubinii yoo sii ta'uu baadhee nan dho'isinii qanii nan dabarsinii jeesse. Kanaaf galatoomaadha. Hedduun akkasitti isaas dhageeffachaa ka qabsootis ka jaalalaatis guddanne. Anis mucaan kun kombolcharraa dhufee waan hin boorsaa keessaa qabu qarshii 5,000 qaba. Sanumaan tiraanspoortii akka godhatu ammumaan kannaaf. Baay'ee galatoomii adda bariyaalii dhugaa Rabbi yoo san walaloo fedaloo sagalee ajaa'ibaa qabdi adda bariyaalii nutti amma